Ashama harka fuunee maatii keenyaa jirra jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galanni waaqeffaa ta'u qabsaatii kanaan dhuge maqaan isaa ulfaatu nagaa keenya jirra sinnaguma keessan jirtu akkam jiru simbira maal fakkaatti kan biyya keessas biyyan baas jirtan ta'e nagaan keenya bakka jirtanitti sin akka qabu sinin jenna nuti nagaa keenya galanni waaqeffaa ta'u sinin jenna maatii keenya egaa arras olitti deebinee jirra. Egaa arras immoo viidiyoo addaa baay'ee nama ajaa'ibu tokko qabadhee isinii dhufe. Egaa innis maaloo jettanii waa'uma samuuna kana haasa'amaa jiru jechuudha. Egaa akka hin beektan baay'ee keessa miidiyaa nama warra miidiyaa fayyadamtan waan ta'eef egaa akkuma beekamu mootummaan keenya seera haaraa baasee jira. Keessattuu obboleewwan keenya biyya hambaa hojjetan jechuudha. Ageessanii jirtan baay'een keessan ta'a hundi keessan ogeessu aga'uu dandeessu kan nageenyi jiraachuu danda'a. Egaa warri keessanis na gaafatan immoo jirtanii mootummaa seerri sun sirrumaa kan jedhamu seerri mootummaan baase sirrumaa maaliif seerri waa'ee baankiitiin ol qabateeti jechuudha. Baankii akkasuma immoo warroota biizinesii guddaa qabanidha. Xixiqqaa osoo hin taane biizinesii guddaa warri qabanidha. Seera kaba'itti na fakkaate. Innaa hojiirra oollee garuu san beekne egaa tokkoffaan inni seerri mootummaan baase kun warra biizinesii guddaa ta'e ijoollee biyyan baa jiran na fakkaate. Maaliif birriin kaamu biyya keessas ta'e biyya hambaatis birri miliyoona 500,000 oli warri qaban. Aga 300 jiran garuu baankii koowwanii sanii oli warri qabanii birri kan mootummaati jedhanii haasaa jiran jechuudha. Ani qaamaan illee baankii gaafannee jira. Akkasuma immoo obboleessi kiyya jechuudha. Baankii manaajara baankiiti. Manaajara baankii keessa hojjeta waan ta'eef isallee gaafannaan garuu hojiirra noolle malee sirri bahee jira jedhanii. Innaa kanaaf seera kana beeku garuu baay'eetu kana gaddisiisa. Maaliif keessattuu ijoollee dadhabbii biyyaan baa kan biyya keessattis ta'ee garuu kan taa'ee fiduun jiru miire hunduu xaareetuma gubateetuma fida jechuudha. Birriin akkatti dhufuun beekna waan ta'eef keessattuu immoo obboleewwan keenya waan meeqa dhabanii biyyaan baatetti bifa isaaniitti qayyaratanii humna isaaniitti fixanii dhugaa dadhabbii isaanii guddaadha bakka kan biyya keessaa guyyaa dhukkubsaatti ciisee boqonnaa argata. Yoo dadhabes ciisee boqonnaa argata. Giddaa jiin qabu hojii fi hojii mootummaa soo ta'e fiqaadha hubatee galagiin kan biyya keessaa biyyaan baasuun qabaa kana. Eeyyama qabaa dhukkubsateetu guyyaa tokkoon alatti hin ciibsanii bar yookiin fuudhanii mana yaalaatti gatu yookiin ammoo biiroo si geessan kanatti dadhabaniitti ijoollee kan fidan jechuudha. Garuu asitti immoo jedhaniituma kanumta argeetti fayyada mootummaa soo ta'e maaliif humna abbaa tokko osoo hin ta'in injiraan kan biyya keessatti abbaan qabeenyaa hin jira. Balaafti meeqatu jira. Na kana irraa yoo hubatallee abbaa makiina 5 qabu jira bar. Biyya keessatti daasbooraan hin jira. Gini kaa siddatii taa'u kunoo daasboora soo ta'e garuu gubateetu mannis biyyaan baatetti namni kamuu jaalatee biyya ofiitiin ba maaliif hin argannaa bakka biizinesuma qabeenya argannaa kana gwannaa malee namni tokko jaalatee biyya kan hin baanatti fakkaatu garuu maaliif kan akka biyya ofii hin jiru waan ta'eef. Wanni ofiitillee taatu yoommattus duroommattus biyya ofii kan akka biyya ofiitii fi haadha ofii hin jiru jedhan dhugaadha. Innaa kanaaf karoora sun dhuguma inni biraa wanti haaroo bakka hundarrattu ba'e moobaayil baankii. Moobaayil baankingii amma bakka hundattuu isatti babal'achaa jira. Bakka hundatti amma yoo deemte moobaayil baankii qabdaas hin jiran. Moobaayil baankiin hin qabdu taanaan bakkumatti yeruma san sii banu jechuudha. Moobaayil baankii jechuun ammoo hin ulfaata jechuudha. Maaliif bilbila tokkooma moobaayil baankii itti banee osoo jiraatte fakkeenyaaf bilbilichi sun hunda jalaa badee yoosuu abbaan argate sun nama beeka yoo ta'e waa'ee moobaayil baankii akkatti fayyadaman birri akka irra jiru beeke bakkatti baafachuu danda'a jechuudha. Amma akkanatti muudame goddanyaa fira goddanyaa xiyyaatiif mudannoo akkanaatti irra gahe bilbila hattuu makiina keessaa fuutee
inni makiinaa keessa osoo jiru baabura keessa jira. Makiinaa keessaaf waan hattuun bakkumatti mucaan naggaajaa bakkumatti dhaqanii maal godhanii birrii 40,000 irraa baafatan. 40,000 irraa baafatan. Moobaayil baankii jechuun abbaa barbaade baafachuu hin danda'a. Akkuma ATM amma osoo namatti kenne abbaa barbaade kee baasuu hin danda'a jechuudha. Yeroo akka kootitti ana ATM illee nama fayyadu hin jira. ATM ni fayyadu. Dhugaa maaliif biyya nagaa qabdutti fayyada. Garuu akka Itoophiyaatti nama fayyadu ATM. Silaa kan osoo baattee deemtu serkaa fo'atanii ennaa bakkumatti birrii ittiin baafatu. Maaliif mistir koodiin achirra waan jiruuf. Innaa moobaayil baankii illee dhaqanii bakkumatti fo'atan. Garuu abbaa fo'ate sun irra gaamee mucaanis gobazi waan ta'eef osoo tattafatee poolisoota itti xoqqomee poolisoonni garuu abbaa moobaayilii hatisan bakkumatti laaxi godhanii hin qaban irra ga'ee birrii mucaasanii eeguma 20 deebisee 20 balleesse laa akkasuma daqiiqa keessatti kosaa lama hin taane balleessee jira jechuudha. Yookiin inni liqeeffatee liqaan namaa galcheeta akkam birrii namaatiin innaa kanaaf in ulfaata. Ani duraan hin qabu ture moobaayil baankii jechuudha. Amma eegada tokkoffaa kanuma gaafachuuf deemnee jennaan moobaayil baankii jechuun ani birrii naabbana jeeti miti. Akkanaa seera kana bahee jireenya hojiirra olee jennee gaafachuu annee achumaan ati akkaawuntii keenya qabda bakka deemtee akkaawuntii ban bakkuma deemtee bakka akkaawuntii billaa jiraatu kunis gaata kunis ban siin jira jechuudha baankii akkaawuntii yoo amma akkaawuntii biraatu qabaattee nama hojjeessee hin ta'e alaatti si gaafatan. Amma fakkeenya gamtaa qabaaddu gamtaa Oromiyaa qabaaddu Awaash yoon qabaanne kan Awaash nama wajjin osoo jechuudha giddeen nama barsiisu makiina keessatti ta'ee bakka bajaajitti ta'ee giddumaan nama barsiisu jechuudha. Innaa uummanni bakka gara wal nyaachuun barbaadaa jira amma dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa kanaaf ani gaafachuu annaan moobaayil baankii bilbila keessa kennaan jedha indee maaliin guutu bilbila innaa as keen barbaanna jiranii walaalanuu bilbila kiyyarra hin jiru moobaayil baankiin kanarraa hin qabu jechuudha ittiin hin banamne. Bananii natti kennanii amma bilbila kana sirriitti qabuun qaba kamanaa baasuun qabu maaliif diingata fo'atanii keessattuu bilbilli bataame sirriitti barbaadan hattuu maaliif akka ta'e mooji bilbila boorsaa barbaadu sirriitti nama boorsaa fannifatee deemu yookiin immoo boorsaa birrii wanti xiqqoon jiraa mitiire zakaawwan cimaa kan baatee deemu jedhaniiti. Innaa kanas hin jira seera mootummaa baasee irratti immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaan maaliif obboleewwan keenya biyya baatitti da'amanii gubatanii garuu seera kun gumawoo ta'e baay'ee tokko ulfaata maaliif namni koo akkatti jiraatu waabee dhugaa baay'ee tokko ulfaata jira jireenya biyya keenya jechuudha. Amma mana kan gara manaatiin akkanatti adaamarratti jeesan akkanatti amma mooyyuu naannoo nuti jirru jechuudha. Saguree warri beektanii jirtan saguree irratti amma akkasitti diigama yaa oole kaleessa. Saguree irratti illee jechuudha. Saguree irrattis mana hiyyeessa beekaa namni kinu amma of sodaatee kan gara biraasirraa galee haarawaa bitatee ijaarratee gale baay'eetu jira. Amma kaleessa akkasitti diigama oole jechuudha manni sun. Nu birattis immoo magaalaan nuti jiru kana asfaaltii malee caafi irra hin geenye asfaaltii irra mana duraan jiru fi mana qabaleen jira mitiire kan mootummaa jechuudha. Mana qabalee kan jedhamu san minaaminatti diigame gene saguree baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaa fi nama baay'ee lubbuu ofii dabarsee jira kaleessa guyyaa kaleessa baay'ee tokko diigaa oolanii. Innaa inni ulfaataa jireenya Itoophiyaa waaqayyoon nagaa haa nu buusu hundumtuu amantaa qabdaniin kan keessan taasisaa waaqayyoon nagaa nu buusu bakka baay'ee ulfaataa jira. Inni akkan keessattuu dhugaa kan mana namarraa diigamu kanattu namatti ulfaata maaliif namni tokko erga mana diigame manni lafa kanarratti kan namni egaa bakki jireenya keenya manumaa miiree mana malee namni jiraachuu hin danda'u akkuma uffata malee hin jiraanne kana. Innaa kiraas immoo akka kennisiise mootummaan hojii jira. Fakkeenya manni tokko namarraa hoo diigame namni sun haqee kiraa fudhachuu hin danda'u yoo qabaate harkaa jechuudha. Maaliif hoogamee jira hin kenna akka kiraa hin kennine jedhanii ingilii gara deeman hin beekne mootummaan gara itti marraa jiru Itoophiyaa hin beekne. Mucaa bichaa waaqayyoon waa bareechuu jiraatu amantaa qabdanii kaanna'an biyya keenya Itoophiyaa yaadaddaa isiniin jedha obboleewwan koo baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaa fi egaa waaqayyo nagaa haa buusu osoo nagaan jiraate waan hundumtuu walii galtee hin ta'a. Nagaa waan hin jirreef har'a mana koo maa diidda jedhanii dubbachuu hin danda'amu. Zim jedhanii kan keessa jirus hin bahu
zim jedhaniituma keessaa ofuma harka qullaa harka maratanii akkanumatti keessaa ba'u. Igaafachuuf yeroo siin kennan sa'aatii siin kennan igaa saffattee keessa fe'achuu hin dandeessu jechuudha. Innaa kana waa'ee egaa birriis hin beekamu karoorri ba'ee hojiirra akka ooleef hin oolle mooyyuu waan jiru sun biraan keenya. Obboleessi kee manaajara baankiiti jechuudha. Baankii keessa hojjeta. Egaa dhuguma jennaan dhugaan baay'ee tokko gaddi maaliif ofii kiyyaafis qabaachuu baadhu obboleewwan keessattuu biyyaan baatetti gubatan obboleewwan keenya bakka dhugaan nama gaddisiisa. Yoo gisee kana birriinis baankiin taa'utti hojjennoo jaa wanni hojjetaniin hin jiru. Manaan binnee hojjetani manni oo bitame kana taa'aa jira. Lafaan binnee hojjetan lafti oo bitame namarraa fudhatamaa jira kan fudhatu hin beekan mana kan namarratti gubu hin beekan osoo keessa taa'anuu keessatti gubaan nama wajjin gubaa jira waan ta'eef. Innaa kana fakkaata obboleewwan keenya yaaddoon isin hin qabina warra biyyaan baay'irtan kaanuma keessan hin jabaadha uma yaaddaanis isanis waan nuuf hin jiru sila furmaata argachaa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa Itoophiyaa bichaa waaqayyo nagaa nuuf haa buusu biyya keenya nagaa haa godhu waaqayyoon isin hin jira. Egaa kana uma yaadinaayi waaqumatu jira kan inni jee kan ingidiin ooltu kanaafiyyuu nu ulfaata dhugaa dubbachuudhaafi. Namni gabbayee galaa hin jiru namni mana keessatti sodaachaa jira maaliif nama hataa jiranii dubartii deessuu amma naannoo keenya kana dubartii deessee guyyaa sadaffaa jechuudha. Deessee guyyaa sadaffaa araashii abbaa manaa hin jiru abbaa manaa naan ishee fudhatanii deeman abbaa manaa mana hin jiru inni mana hin jiru hin galle ishee deessuu san jechuudha. Dhiiga wajjin garuu dubartiin deessee guyyaa sadiitti jechuun inni ulfaata akkasitti fudhatanii deemanitti birrii 500 gaafatan yookiin ilmoo sin ajjeesnaa. Yookiin ammoo ishii sin ajjeesna jara lachuun ajjeesna birrii 500 ammatti galchaan isa dhufee galare. Itoophiyaa bichaa inni yaadatu waaqayyo bichaani. Egaa waaqayyollee akkuma nuti walitti cakkanne ilaalee maa deebii kennaa hin jiru. Egaa asuma guyyuma isaa ta'e nagaa ingidi. Innaa kanaas sin hin jira maatii koo baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baanii galuun baay'ee tokko ulfaata keessattuu obboleewwan keenya biyyaan baatii galtan of eeggannoo taasisa. Birrii qabdii achii hojjetteef ta'e daaspooraa jedhanii baay'ee tokko nama naannichaa jiru jechuudha dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko. Egaa kana fakkaataa nagaan haataa viidiyoo isinitti neeressuu waaqayyo isin wajjin haata bakka jirtanitti nagaan taa'e isin jaalanna. Viidiyoo keenya immoo sabskiraabii nu godhaa piliis nuuf guddisaa sabskiraabii sheer nu godhaa. Warroonni jalqabdanis laayikii nu godhaa jalqabaa isin hin jennaa isin jaalannaa bakka jirtanitti bakka isin wajjin haa ta'u.